inni afaan oromoo dhaga'u afaan oromootiin haa baratu afaan amaariffaatiin sababa isa afaan amaariffaa hin dhageenyeen manna amantaa gubachaa jirti diigamaa jirti kiristaanni hedduun yaa'aa jiru sababan jedheef kunoota addisoo ta'ee jedhanii na odeessaa akkamitti eessatti yeroo xinoqqolan argan namni xinoqqola isaan xonqaayidhaan kun murtuudhaan kun maal gochuu dhaqee akkamitti bare waa'ee xonqaayummaa kanayyuu maalitti barame inni miti kun gaaffii egaa isaan maqaa dubroo maariyaamii maqaa sillaasee waamaa jiru yoo isaan maqaa sillaasee dubroo maariyaamii ergamootaa yeroo waamanii xonqaayii jedhamani ani maal jedhama reegus abbaan kun yoo tariinatti dhufani anaanis na iyyisiisu dafee isaan jalaa dhokadhe otoo isaan na biran ga'ee muka koree ilaalaa muka jalaan koradhe muka koree ijoollee faana walii gallee muka koree akkas taanaan ikkoo warroomti abbaan keenya xonqaayidha jedhanii hidhanii mana amantaa seenaniit immoo ni barsiisna ni lallabna ni qaddasna jedhan kunis immoo xonqaayidha mortuudha ka isaanis waaqayyo tokko amiin jaalatamtoota maatii Kiristoos ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaam lafaaf iddoo jirtan hundatti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti waaqayyoof haa galatu arjummaaf dhiifamni waaqa keenya araarsummaan dubroo maariyaam gargaarsi ergamootaa eegumsi isaanii kadhannaan qulqullootaa eebbi toloota abboota keenyaa suuqni isaanii nu wajjin haa ta'u akkam nagaa keessanii egaan yeroo jalqabaatiif gara YouTube kana namoonni dhuftan subscribe toon godhiin hin bayina mallattoo bilbilaa funduratti dhuftu tuquun oolirra yoo kaawwattan kan nuti gadhiisnu yeroo hunda isin bira gahaa jechaadha egaa kun sanbee YouTubeedha ani immoo buleessa keessan faarfataa kililuudha yookaan naatii mucaa tawaahidu egaan maatii waaqayyoo hundumti keessan jalqaba kan akka dhaggeeffattan isin affeera jechaadha egaa kan amma dhaggeeffattanii faarfannaan ani baasee haarawaadha jechaadha faarfannaan kun hin gadhiifamne yeroo dhiyootti isiniif hin gadhiisa jechaadha faarfannaa sooma keessas dhaggeeffatamuu danda'udha jechaadha sababiin isaa zalasnya kan jedhamu ni jira yookaan immoo qasqas jedhee yookaan gadi qabamee faarfatamu kabaroo haa ta'uyyuu malee faarfannaa lallaafaa jedhama jechaadha haala kanaan kan bahan hedduu isaanii waan jiruuf dhaggeeffatamuuf rakkoo hin qabu jechaadha faarfannaa yoo dhaggeeffanne jechaadha hangaabbii yoo dhaggeeffanne baay'isa garuu faarfannaa waaqayyoo yoo dhaggeeffanne immoo rakkoo hin qabu waan ta'eef jechaadha yeroo dhiyootti isiniif hin gadhiisa waan ta'eef egaa kadhannaa keessanii na yaaddadhaan isiniin jedha inni gara biraa immoo YouTube haaraa banneerra jechaadha innis immoo tawaayidoon deebii qabdi tawaayidoo malsaallaat kan jedhudha achi jalattis faarfannaa barnoota garaagaraa ni dhiyeessina waan ta'eef description box keessa jira linkii isaa seentanii loogoon isaas kanadha egaan akka seentanii subscribe gootan irra deebii maqaa waaqayyootiin isin gaafadha hordoftoota koo adaraan isiniin jedha seentanii akka subscribe gootan YouTube haaraa jajjabeeffamuu qabudha waan ta'eef jechaadha kana malees immoo YouTube garaagaraa yeroo garaagaraatti beeksisuuf nan yaala jedheen ture obboleettii keenya faarfattu Asnee Gizaa Ataa'ustuuf kan jedhu ni qabdi egaa obboleettiin keenya shamarreedha jajjabeessuun nurraa eegamu waan ta'eef faarfattu obboleettii keenya Asnee seentanii akka jajjabeessitanii isiniin jedha kan ishees description keessa isiniif hangaahaa YouTube ishii seentanii akka subscribe gootanii isiniin jedha akka ishii hordoftanii isiniin jedha egaa gara dhimma keenyaatti yoo seenne egaa numaatiif waaqayyoo mata duree isaarraa akka argitan maalin jedhee abbaa waa'ee abbaa keenya Girmaa Mamer Girmaa kan jedhamu waa'ee isaanii guyyaarraa kana ni ilaalla jechaadha egaa abbaan Girmaa yoo xonqaayidha jedhamee yookaan isaan xonqaayidha yoo jedhaman anis mataa kootiin xonqaayidhaan jedhe dhugaadha egaa asirratti maatii waaqayyoo yeroo tokko waan baay'ee dubbachuun
yoo nu battu ta'e viidiyoo nan hojjedhu keessatti wantoota sireesii ta'an kaasee yeroo biraatti deebinaan siniin jedha. Maaliif dubbachuun yeroo hunda waan akkana kana iddoo garagaraatti dubbachuun gaarii miti isinii galee. Sababni isaas wantoota garagaraatu jira. Wantoota mana amantaa keenya keessatti taasifamu waan baay'eetu jira. Isa immoo dubbachuuf xinnoo gaarii miti jecha. Maaliif seetanii waan garagaraatu yeroo garagaraatti dubbatama jechaadha. Fakkeenyaaf abbaan keenyi kuni bara 2005 keessa 2004 keessa keessattuu bara sun keessa sirriitti tajaajila 2003 keessa 2000 naannoo kana ani daa'ima ta'een yaadadha jechaadha. Xinnoo ta'een dhugaan siniin jedha. Elementariin baradha. Gara elementarii akkam baradhu beekaa yeroo sunitti jechaadha nan yaadadha. Abbaan keenya tajaajila guddaa tajaajilu ture jechaadha. Sirriitti jechaadha. Rakkina hedduu Itoophiyaa keessa miti biyya alaatti dhufanii isaan biratti namoota hedduutu fayyee ture jechaadha. Kanaaf abbaan keenya kun waan gaarii kan hojjetan yeroo sun keessatti kiristaanota hedduu kan deebisan amantaa keenyaaf waan gaarii kan hojjetan turan jechaadha. San booda adeemsa keessa soo deemanii tajaajila keessatti wantootni garaagaraa isaan mudachuu jalqabe jechaadha. Akka hin tajaajilleef dhoowwamanii isarra darbee mana hidhaa seenan jechaadha. Hin hidhamanii. Sababa Kiristoos lallabaniif, sababa seexana uummatarraa kaasaniif, sababa rakkattoota gargaaraniif, sababa mana amantaa kufee kaasaniif mana hidhaa bu'an jechaadha. Hubadhaa. Mana hidhaatti gataman abbaan keenya kun. Egaa addunyaan Kiristoos dhufee ishii fayyisee jiru garaa hin laafneef 666 garafte. Hin fanniste jechaadha. Hin ajjeeste isa awwaalte jechaadha Kiristoosiinuu. Egaa dhaqaa duuka buutota hunda maqaa abbaa ilmaa fura qulqulluu jedhaati cuuphaa duuka buutota koo taasisaa jedhe. Abbaan keenya kun Kiristoos kan isaanitti hime kan isaan barsiise qabatanii mudhii isaanii hidhatanii wangeela lallabuutti ka'an. Yeroo kana immoo duubaan akka Kiristoos rakkisaa turan kana isaan rakkisuu jalqaban. Abbaan keenya kun rakkinni natti dhufeera jedhanii maqaa Kiristoos waamuuf duubatti hin deebine. Ittuu cimsanii. Seexana biyya keenya keessa yaasuu jalqaban uummata keenya sarakkisu waggoota hedduu keessa warra bakka akka qaama isaanii kukkutan seexan isaan taasisu akka of ajjeesuuf nama biratti akka tuffatamu akka jibbamu seexana taasisu xonqaayii mortuu taasisu wantoota akkanaa kana namoota hundarraa yaasuu eegalan jechaadha. Sababa karaa Waaqayyo humna Waaqayyo isaan kennee Waaqayyo isaan irra bulee hojii gaarii hojjechuu jalqabe. Garuu addunyaan keenya kun keessattuu manni amantaa keenya irratti qaalii mana hidhaa isaan buuse. Achi keessa turanii Waaqayyos baay'ee kan namatti tolu jechaadha. Dhugaa Waaqayyooti. Abbaan keenya kun baay'ee carraa qabeessa. Maqaa koof ni hidhamtu, maqaa koof ni ari'amtu, maqaa koof ni arrabsamtu, maqaa koof ni duutu hamma du'aatti illee dhiigni keessaniin dhangala'aa obsaa yoo obsitan gonfoo jireenyaa ni argattu jedhe Kiristoos duuka buutota isaatti abbaan keenya rakkinni kun isaan mudateera. Waaqayyo biraa gonfoo guddaa argatu jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyo seexana baasuun maqaa Waaqayyo maqaa Sillaaseetiin seexana baasuun xonqaayidha yoo nama taasise isaan bichaa miti anis xonqaayidha. Ani garuu seexana hin baasu. Ani cubbamaadha. Kana malee abbaan keenya kun qulqulluudha jechuu koo osoo hin taane jechaadha. Qulqullummaanis immoo seera mataa isaa waan qabuuf. Waaqayyo isaan irra bulee hojii gaarii hojjechaa jira. Egaa ani maqaa Waaqayyo waamaan jira. Maqaa Dubroo Maariyaamii waamaan jira. Egaa isaan maqaa Dubroo Maariyaamii maqaa Sillaasee waamaa jiru. Yoo isaan maqaa Sillaasee Dubroo Maariyaamii ergamootaa yeroo waamanii xonqaayii jedhamani ani maal jedhama ree gus? Ani qulqulluun jedhama ree? Ani faarfataan jedhama ree? Moo maalan jedhama? Isaan erga xonqaayidha jedhamaniinis xonqaayidha ka. Hundumti keessanis xonqaayidha, hundumti keenya xonqaayidha. Foonii fi dhiiga Waaqayyoo fudhadhaa. Foonii fi dhiiga Waaqayyoo kan fudhate ni fayya jedhanii abbaan keenya barsiisaa jiru. Egaa abbaan keenya kun xonqaayidhaa ree namni foonii fi dhiiga Kiristoos nyaadhaa dhugaa jedhu erga xonqaayidha ta'e eenyudha ree qulqulluun? Indee akkas taanaan ikkoo warroomti abbaan keenya xonqaayidha jedhanii hidhanii mana amantaa seenaniit immoo ni barsiisna ni lallabna ni qaddasna jedhan kunis immoo xonqaayidha ka mortuudha ka isaanis. Sababni isaas abbaa keenya kanaan iyyuu maqaa Waaqayyoo waamanii mana amantaa garagaraa
ijaaranii rakkattoota dhugaan siniin jedha naannoo birrii miiliyoona meeqa baasanii bakka deemanitti bakka tajaajilanitti qarshii argatanii walitti qabeenya qaban walitti fuudhanii jechaadha rakkattoota hedduu gargaaraniiru jechaadha mana amantaa gargaaraniiru jechaadha dhugaa dubbachuuf waraqaa galataa jechaadha የምስጋና ወረቀት ይሰጣሙ hedduutu naannoo 80 walitti kennameefire jechaadha 50 ol fudhataniiru abbaan keenya kun egaa ani gara biyya keenya jechaadha elementariin baradha yeroo sun yaadadha dhufanii manna amantaa sun wal gahuu dhiide jechaadha dhugaan siniin jira akkuma abbaan keenya kun dhufanii nagaa gaafachuuf maqaa abbaa jedhan yeroo jammaru uu jechuu jammare uummanni warri seexanni keessa iyyuu jammaran yaa waaqayyo gooftaa bakka namni hunduu bakka ajaa'iba jedhee jechaadha yeroo sun Samboda sagantaa isaanii itti fufanii hunduunuma jika hunduunuma kuf hunduunuma iyya bakka osoo argitanii jinni yeroo sun biyya keenya keessaa ba'e galanni waaqayyoof haa ta'uutii jecha baay'ee nama ajaa'iba ture jecha yeroo kana yaa'u sammuun ijoollummaas jira isaan kaa keessa deemanii tsabalaan akka xammaqanii yisiisu ture jecha yeroo sun mudannoo nama mudatin sinitti hima yeroo kana tarii jaarsi kuni yoona bira ga'e anaanis na iyisiisa ka'ee dhokachuun qaba jedheen mana amantaa keessa silaa beektu waliin ga'u bakki dhaabbatan waan hin jirreef yoo nama gidduu dhaabbanne bakka dheerinni keenyas gabaabaa waan taaneef jechaadha ol jennee ilaaluu hin dandeenyu isaaniin arguu waan hin dandeenyeef muka faa yaabbannee ilaalla ture jechaadha kanaafiyyuu abbaan kun yoo tarii natti dhufanii anaanis na iyisiisu dafee isaan jalaa dhokadhe Oto isaan na biraan ga'ee muka koree ilaalaa muka jalaan koradheen muka koree ijoollee faana walii gallee muka koree sanbooda muka koree yeroo laallu naannoo nuti muka koree dhaabbannu sun jala gahanii ol nu laalani amma asiin olee kan isaan ittiin xammaqan immoo sirriitti asiin olee sirriitti kan facaastu harkaan qabataniituma keessa deemanii sirriitti dheerinaan facaasti jechaadha facaastu wayii qabu. Tuuboo gaadhaan bakka saballi iddoo tokkotti waraabame sabala baarmeela keessaati ture jechaadha torban guutuu waraabame sabalichi nan yaadadha yeroo kana tarii anaanis yoo na iyisiisan jedhee muka yaabbadhe jala yeroo kana yeroo nu ilaalani ani isaan qabatassu muka suniyyuu darbee facaasuu waan danda'uuf yoo achirratti natti facaasani yeroon gadi ilaalu immoo dhagaadha lafni achirraa yoon of iyyee kufe Aga kana irratti immoo kufeen daakkama miti anan jedhu amma immoo maalan godhaa mukicha irraa bu'een karaa isaanii jirre dhokadhee taa'ee jechaadha yeroo sun kana irraanfadhu yeroo sun ka sirriitti Finfinnee irraa biyya garaagaraarraa gara biyya keenya abbaa keenya duukaa dhufanii namoonni hedduun fayyanii ture jechaadha kanaaf egaa nama fayyisuun waaqayyo isaan irra bulee yeroo nama fayyisu kan maqaa silaa diinni keenya seexanni maqaa qulqullootaa ergamootaa yeroo dhaga'u hin baqata maqaa waaqayyoo bakka itti waamamu maqaa abbaa ilma afur qulqulluu yeroo jennee waamnullee ciqilee 40 seexanni nurraa fagaata jedhanii manda amantaa nu barsiistetti egaa akkamitti abbaan keenya kun xonqaayidha jenna akkamitti mee warroonni akkas jedhanii warroonni yaada akkanaa qaban kun xiqqoo ishii otoo of qusatanii natti tola jecha keessattuu immoo ana akka zamarkuun baqqalee ni beektu yoo ta'e jechaadha maariffaa yeroo hedduu kan dubbatu jechaadha keessattuu namichi sun jechaadha manneen amantaatiif wantoota gaggaarii hojjetu muraasni haa jiraatu malee sirriitti immoo bakka afaansa maqaa abbaa jedhee jalqaba basmaa'am jedhee arrabaan xumuraa waan inni dubbatu sirriitti nama arrabsaa bakka hordoftoota hedduu waan qabu bakka poolitikaa sirriitti dubbata jechaadha amantaadhaan fakkeessee poolitikaa dubbata keessattuu inni waa'ee isaanii hammeenya malee dubbatu ture jechaadha yeroo ta'e keessa kanaaf xonqaayidha jedhee wantoota garagaraa ni dubbata ture jechaadha kanaaf maatii waaqayyoo xonqaayii kan nama jechisiisu xonqaayii jechuun waaqayyoon waaqessiini obboleessa keetti morii naafisi manatti hambisi goggoksi jedhee isa seexana namatti erguudha malee isa kana miti jecha isaan kun kan xonqaayin naafisi manatti hambisi ajjeesi qoricha obaasi eenyummaa isaa wallaalchisi nama hunda biratti jibbisiisi jedhee xonqaayin kan itti seexanni kan xonqaayitti erge isaan immoo hafuura hamaa sana maqaa waaqayyootiin waaqayyo isaan irra bulee miica kan caccabsuudha malee isaan kan namatti xonqolan miti osoo namatti xonqolanii kiristaanonni hedduun kun yoona dhumaniiru jecha isaan garuu sababa waaqayyo karaa isaanii garuu sababa fayyinaa ta'e namoota hedduu fayyisaa jira jecha kanaaf iyyuu maatii waaqayyo warroonni akkas jedhan kun
baay'ee in ulfaata haala kanaan oto eenyu akkamitti eessatti yeroo xonqolan argan namni xonqolaa isaan xonqaayidhaan kun murtuudhaan kun maal gochuu dhaqee akkamitti bare waa'ee xonqaayummaa kanayyuu maalitti barame inni miti kun gaaffii kanaaf egaa maqaa waaqayyootiin rakkina fudhachuun isaan rakkina hedduu fudhataniiru wangeela irratti akkas jedha Roomee 8:35 irratti ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየን ማን ነው ጃላላ waaqayyo irraa eenyutu addaan nu baasa abbaan keenya kun jaalala waaqayyo irraa eenyu addaan nan baasu jedhanii qorumsa itti dhufu sun fudhatan jechaadha akkas jedha godaansadhaay beeladhaay hidhaadhaay reebicha gadaduudhaay boo'icha kam gammachuu kamtu maalidha kan jaalala waaqayyo irraa addaan nu baasudhanii duuka buutonni dubbataniiru Phaawulos dubbateera isaanis isa bu'uura godhachuudhaan rakkina isaanitti dhufu hunda dabarsaniiru maaliif maqaa kootiin ni ari'amtu maqaa kootiin ni rukutamtu ni dhiigni keessan ni dhangala'a ni godaantu biyya tokko irraa gara biyya tokkootti isin ari'u garuu isin obsaa jedheera isa waa'ee yaaddataniif jechaadha kabaja guddaa argatan diinni isaaniidhe isaan garuu mana hidhaatii kabaja guddaadhaan baanii konkolaataa badhaafaman diinni tajaajilli isaanii akka galma hin geenye taasisan waaqayyo garuu isa wajjin waan jiruuf tajaajilli isaanii ammas kunoo baname tajaajilanuuf eegalaniiru biyya alaa keessa naanna'anii Jaarman Niizerlaand biyya garagaraatti illee deemanii tajaajilaa turan jechaadha unkaan biyya Itoophiyaa keessa miti biyya alaa keessa illee deemanii tajaajilaniiru jechaadha abbaan keenyi kun kanaaf iyyuu maatii waaqayyoo warroonni sammuu yaada akkanaa qabnu kun yoo dhiisne wayya waan ta'eef haala gaariidhaan gufuu namatti ta'u tajaajiloota mana amantaatti gufuu ta'u isaaniin dhiisa unuma kanaan iyyuu jechaan maalumaaf tajaajiltu maalumaaf waltajjiirra dhaabbattuudhaaf maqaan taanee nuuf kennaa turan jechaadha dhugaan siniin jedha faarfataa naatiin taaddisoodha jedhamee yeroo baay'ee odeeffameera jechaadha waaqayyoof galanni haa ta'u keessa koo beeka waan ta'eef sababumaan namni badaa jira inni afaan amaariffaa dhaga'u amaariffaan barachuu qaba afaan hin taane itti dubbatamuu qabu inni afaan Tigriffaas innis Walaayittaanis afaan isaa dhaga'uu qaba Walaayittaa ta'e afaan amaariffaa kan hin dhageenye jira afaan isaatii yoo barate araarsummaa dubroo maaramii hubata manaafiqiin ta'u deemee shakkituu tokko ta'ee deebi'ee mana amantaa harma mana amantaa hin waraanu inni afaan Oromoo dhaga'u afaan Oromootiin haa baratu afaan amaariffaatiin sababa isa afaan amaariffaa hin dhageenyeen manna amantaa gubachaa jirti diigamaa jirti kiristaanni hedduun yaa'aa jiru sababan jedheef kunoo taaddisoo ta'ee jedhanii na odeessaa turan jechaadha bakka deemu hundatti wantoota an dubbadhu hundiyyuu galmaaha mucaan kun maal dubbatas jedhamu jechaadha ani garuu waan tokkoon dubbadhee ture yaa waaqayyo keessa koo ni beekta dhugaan siniin jedha waaqayyo keessa koo ni beekta dhugumaan yoo mana amantaa kee balleessuuf ka'e yoo ani sirraa adda ba'uuf ka'e dhuguma akkas akka jarri kun jedha yoo ta'e ati natti murteessi dhuma koo fokkisiisi jedheen itti dubbadhe jechaadha mimmaanii waaqayyoof haa galatu kabaja irratti kabaja nuuf kenne ana qofa osoo hin taane hiriyoota qofa fuulduruma isaanii warroota akkas nuun jedhan sun caala waaqayyo nu kabajeera jechaadha galanni filfinni isaaf haa ta'u kanaaf iyyuu waan garagaraa jedhama waan ta'eef osoo hin hubatiin maqaa walitti kennuun gaarii miti mana amantaa keenya irraa namoota hedduu ari'aa jirra kanaaf egaa abbaan girmaatiin warroonni akkas jettanis of eeggadhaa akkas hin jedhiina abbaan keenya kabajamoo ijoollee mana amantaati osoo xonqaayidha ta'anii ijoollee isaaniitiif illee bu'uuran ta'anii ilmi isaanii barsiisaa Hayila Malakoot kan jedhamu ammumuu bakka isaanii bakka bu'ee luba ta'eera jechaadha luba ta'ee isaan faana bakka tokkotti yeroo ta'an akka namatti tolan jechaadha kanaaf manni amantaallee ilma isaaniitiif maqaa kabajaallee kennaniifiiru Malaaka Hayile kan jedhamu kennaniifiiru Malaaka Hayile Qasiis Hayila Malakoot Girmaa jedhamu abbaan Girmaa wandimullee isaanis illee luba turan jechaadha argitanii abbaan keenya Mammir Girmaan barsiisaa Girmaan abbaa isaaniirraa fudhatan jechaadha lubummaa fudhatanii ilma isaaniitiifis kennaniiru jechaadha waaqayyo akkasitti nuuf haa kennu nuufis egaan kan nu barsiise kan nu gorse maqaa waaqa keenyaa kan galatoomee nuuf haa ta'u
ergaawwan siniin jedha hundayyuu seentanii akka raawwattan yuutuuboota maqaa siniif dha'ee abdiin qabaa hundumti keessanumaatiif waaqayyo nagaa isaa waaqayyo isin faana ta'u galatooma.